balbala jala na wadda ni wani wajin nya wajin se timbe ganji si kana kesana nya te onno milki ni soba sinjara doctor milki betta wallahi ni soba jeda wallahi ada fate ka ro edel buke sin nam abban barbade hedu disi soba siri fal falana te urame garu tiketi no samasina ko tame qur'ana na te kada ni ko dawana ke nani nasirin qur'ana tiketi si murani biya galte ya lamte debita ziri si ke sabab na yani biya si darbu edan tamma jirtu turun jirtu ya ahmad dinki wifi nin jiru biya yo gal data nin jiru kana kasana to en ko inam nama sa sallale ke sati ziri san arge tinjede nama arge sana namni kenya fi namni ufirati abbaatu firati beekamati maani wanti ni bare beta jinsi kana abballe ni himani bar abballe nambe ka nama jira bar nama daga jira bar iftuna timte whatsapp na timani turani nama sagale na kabinati me jira na mubarak le do vegasi korati usam zatina na fazana kurche sajani sirisi tikorani na jado vegasi korati mubarak le natim mubarak le kare natim manje usam zaati tikorani sinafu sura الأستاذ أنا كما قافة دراء إني زيتي آمنا ما جبيسو زيتي مالي ولتي ديكيسو مالي كاسو ميشا مالي قولو ميشا أكس جده قافة دراء سان إني سيقرقور سيسا بهتو يو جني باسا جده مباركين وني وكامس آتورتو يو أكا إني ديبه جني سيجاسة تتاوبه كنا مجاسة نمجاسة ركر من عليك وران كينا شكا سنياتي ada fate mo wanti be ko do beta ida lubu ke simbole wallahi ala jisi ki yana to do me dume anu be la fe da ya san jo kono na gasu mala kono la fe kullu men jira wallahi kana mo il manoro mo so bani beta andu na be na ga sura be beta fani muri te ko to tiketi ro simarsil man ko te de gale ane nama Pajade ko nam to ko karana ti fumiti makano ambasi to pia be kife na me kan undi jara yo isi ya madinki ya biya gallan sitti chufani la tindemini isi la mina tijo hunjuru bar na tijo hunjuru mana tijo ma jaran nyachi sama jaran no basa anu fayi na fa yawan ko tere bina wajino jiddo akamina tijo wa bate faya kan ko waye faya kan ko barba tiket ma kono ikaman ka babari ikaman ko wajarati shira sirata te biyati hafta pasporti la kata ma tiket ko der smarting ko dele biya der smarting ko da dande biya ko kono ikaba ka babari abiyi wal biftani ikaman ka kono kata miti abiyi ma num tinati fer fer tere ka so bimali ti kitaba deke dubai te bisi nanda mo na fer deke ni wal narkini abiyin amma wallahi عرفات مال أنشي مال وانت كان نمر فتشي سوى والله قربان لفيت قلبر إنه مين argaa jirtaa miti kun hiddoo isaa yaa abduu see maaluma abbaati yaa godhaanummaa rabbii jedhiiti Ahmadin wallahi tuma jollen kenya ruftene tikko tuma tikala danu wallahi yani natti mee yaa abduu see amma akkam goona silaanna yookaa abiyyiin arginee dubbifnee osootti kennine malee nama biraa eenyutti ugginee mucaa kanatti kennina Ahmadinati biyya galte deebite hojjeta chufi biyya galte fayyaa fayyadee buufanii ustaazinis guyyaa kunan booda galtee deebitan han jedhanii fikoti kaaminni ustaazni akkasiin jedhe sun mana abdii huseenitti jiinatti karaanii kun dhoowwanaa kennanii a'uudhu billaahi ahmaddiin ana malee sitti mahaati faatee summaan naan jette ana jette inni haati faate jette shirate dhageeffadhu abduuse dhageeffadhu dheengadda abbaan giddiidha as harkisee akka waan hoolaa ta'ee dhukkuba sukkaaraatis irratti argame jedheeni kiniinii faarmaasii keessa turte kan gurguramuu dhabdee gatuudhaaf mootummaa sodaatee mana keessaa qabu itti kennee kiniinii sammee ka nyaatte kiniina liqimsee faayidaa tokko namni hundayyuu liqimsee argite namni akkamitti kiniina liqimsee faayidaa dhaba kiniina 11 ol nyaate faayidaa dhabe si galee as garagalee ammallee maal godha marfee jaartii ofii waraanu meela dabduse namni akkana nama godha marfee jaartii ofii waraanu kana fuudhee waraane amma akka dengadda mubaarak faatii gastii irratti haasanitti marfeen sunu marfee fardaati jechaadha jedhe fuudhanii mucaa waraananii marfeen sun si fayyaddee ada fate di sadara lubu ke senjara wallahi marfe ma faida uteti watu kuna gine ma dukuma marfe di sini jara bar fala siri net lagami sini kana mo qur'ana fi
dawwaa barbaachisaa. Anummoo ofii kooti amma lubbuu keessa hin jira haadha baate. Wallaahi lubbuu Amma keessa hin birrii meeqa barbaachisa walumaa gala dhaqaa galli tikkeettii wajjiniin fayyitee deebi'uudhaaf Ahmadiin. Waa meeqa amma ta'a? uummanni Oromoo laa gareedhanii gareedhaati. Kan tokko faa birriin itti kennina barbaadu. Birrii maa itti godhaan uummanni baay'een birrii itti kennina balleessaa amantii jenne shira waan gargaraa jira kaleessa hundi isaa balan jechuudha. Okay, akka taanaan waan nan fayyuu barbaadde miti ati fayyuudha miti birrii barbaachisa. Fayyaa kutti Bakka barbaadu. akkas Qaamni taanaan nyaatu waa'ee biyya galuu waa'ee maali dhiisi tiichi dhiyeetti galuu namni minaamin gurbee irraa. gareedhe. No, Ahmadiin dhaggeeffadhu. Ati fayyuu barbaadde miti birriin barbaadu taanaan. Fayyaa kun barbaada. Akka sheeka dhufee si yaalee deebi'u jira. Yeroo hunda Dubaayitti deddeebi'a nama danuutu dawaadhaa isa barbaada waan ta'eef. Sheekni Dubaay inni dhufa. Ati qofittiin qophaa'itii akkasitti qaraamu qoricha siif. Koi mee mucayyoon tun qalee sibira dhuftee qaama gastiira sibira teettu sun. Loobii. Loobii. Maal jetti siin hin dubbattu? Amma abdi haadha baate. Abiyyiin dubbiftee qoyyate abiyyiin dubbiftee moo biyya Haadha maddatti baate. kariiti. Falfala siriin itti godhan isin jedha bara gara mootummaatiin maatii kan qoqqoratanii bara isin jedha bara siriidhaan isin jedha bara jibsiin na nyaatamee na dhume bara. Qoricha sirii moo quraanaa fi waan garaagaraatiin qoosina balas barnaatiin nan beeka waan natti godhame waan ta'eef ana beeka nama natti godhan nan beeka ragaa jira waan ta'eef fayyee kee nama natti godhe kalasaa amma waa'ee fayyaa kooti qofa naa gaafadha. Fayyaa kan qofa. Mee Ahmad mee maaluma si haa godhanu manna kimi waama si godhu natti. Nagargaaraati tikkeettii dursu marsiina irraa kutaan jedhe. Tikkeetti darsoman si meeqa. Tikkeettii dursu marsiin beekuun gatii isaallee wallaahi toofii giduu gaafadhaan. Guys, tikkeettiin darso. Toofik dadoo sanaan toofikuma dadoo san laal. Laal toofik dadoo takka abbaa giddii lama mubaarak musammaa sadii. Eenyu kabiraa eenyu ni warra Dubaay kana warra shakku jechuudha. Hamzaa afur. Ramadaanii shan nama tokko diinni kan kee tokkoffaanii eenyu ni Alex Taayyeeti. Akka Oromoo sin gargaare nama godhaa jiru. Alex Taayyeeti. Anamma naggeeffadutti ma an tokkoffaa fi gooti du'een jedha waan ta'eef. Afaan kee dammaansi qabe. Alex Taayyee maa gastii galchite qaleessa. La Ramadaan tu galchi tolgalchee yaada irraa fudhaa ture maaliif akka inni gadi ba'ee nama rabbashni ana akka inni dhukkubetti mee Ramadaan itti mee mucaan dhukkubaan qoosini Alexi mucaani tuqamaa argite hirrifattaa tuyyuu ofii lubbuu keessa jira ittiin qoosini ittiin qaladini jedhe itti maa ture amma ofii kootii fedha lubbuu keessa hin bulle maal ta'e dandeeramne lubbuu keessa hin bulle wallaahi ta'e nyaata wallaahi laazim laphee kanarraa akka biddaana gubaa jibsii koo keessa na nyaata mataana bana booda rafiitii ramne barre lubbuu keessa hin bulle kan si yaani immoo Waan jettaa asirratti. Kan akkana hirriba nama dhowwu yeroo tokko tokko xonkaayii qofa otoo hin taane rakkinnis akkasii rakkinaan fakkaata kan yaadu. Ana gara kootiin abishee Rakkinuma bar jechuun rakkinuma dhibeeti bara abduuse. dhibee miti dhibee miti argaata miti maa kunuun argaata miti. Maal argitu kan iddoo keessa baay'ee abduuse jechuun nama qaama kiyya kana yoo laalte guutuu jira laali. Argitu ka isaa. Bara saamunaa masqammacaa saamunaa tokko fayyaarra kaama bar saamunaa shaaworiitti. Laali ka iddoo isaa ka Lafee na nyaatee fite lafee jibsii na nyaatee fite jibsii kun na nyaatee baran kanaaf ni madde. qaama nyaatee fitaa jira bara amma dhibeen qaama isaa keessa jiru kun. amma gaafa qorichinaa kenname iyyuu waan iyyuu nan hima bar nama sirii natti godhe nama rafatti godhe ani nan ofii uffanni hima bar namni nan gaafatu bar qorichi gaafa tumame qorichinaa kenname dhe abbaan nan hima abbaan gaafa hima immoo xiyyeeffannoo naatti deebamee qabama maaliif akka inni biyya mancaamu akka inni biyya xureessin. Amma jechuun si waswaasa yeroo raftu naamanii kana na waswaasa maali sheetaadha kunoo waan akka majaa waan akka waraabee sanatti du'a bara kan sana rufu. Nama dhuguma bakka hojjetamee raggeen biyya Bofa fayyaan argita bofa faa argita ijaan. waan akka waraabee sanatti dhufan jireenya jedhee gurraachi waa gurraachi halkan. Bakka ziira harka namaati ziiri matti dalaganii abduuse. Hirribaani. Ani bitta ada gurraachi ada baate Somaalitti illee shukura Somaaliin maatii kan kedhe walee baree mucaan kun fayyaadhaa naan jedhe maaliin maatii dawwaltee gaafattee jedhee naani na shakkii dawwalee naan jedhe naan. Maaliin dawaluuf maalinni. Siriin haadarraa hojjetama. Siigalee haadarraa hojjetama. Maaliif dawwalan? Maa dawwalan? Ustaazam zaatii fi Somaalee walii galtee qaban dhibbatti nan beeka. Kana isa kana gaafadhee baree simtuna irratti dalagee ani ituu shakkii tuu himuun ta'in jedha kana lamaan. Garuu mana Naanjeeriyaan keessa galtanii na dhukkubsadhee achitti na dhukkubsadhee achi ba'ee ituma na dhukkubu hojii na galchaa jedhaan ture. Hojii na galchaa jedhaa ture bana abbaa gidii faadhi maasii dhukkubsa.
Saddeeq. Natti baatina. Amma mee Gaafa abduuse qoy afaan kee dammaan si qabe yeroo takka abduuse namicha Sumaalee jedhan tokko jira beettee bilbilee maatii Ahmaddiinii qorate jedhan. Ustaaz Hamzaa waliin. Maqaa haadha isaa Ustaaz Hamzaa ni beektaa? Wanni inni qorichi inni badhatee deemuun sarsuura, adurree, hantuuta, gurra hoolaa kana walitti tumee deeman. Siigalee? Bakka biyya bilbilaan dhumateera. Maaliif maqaa haadhaa baranii haadha Wanni dalagamu haadharra. Allah. Ani haadha baatee fayyee keetanii waa'ee rakkootiif noodha. Farfi fayyee keetanii amma tokko faa wayyaa kun haala ibsa. Amma haadha baatee eelaa biyya galuudhaaf uummanni kun piroosesii barbaada waa danuu godha. Gurbaan kun du'uuf deema. Namicha qoricha namaa kennu dubaa uumatti erginaaf amma. Asuma waan dandeenyu goone dafee dhaqee haqa qabu nuti birrii guruupiinis ta'u karaa kamiin guurree sheekichi dubaa uuma dhaqeetta qaru. Fiichaa maddiin biyya galee tikkeetti kutee waa meeqa namicha argachuun cinqiin du'uu danda'a huqqateera ammayyuu. Darsoo malsii kutataa jira bari deebi'uu ni Isuma danda'a. darsoo malsiirra sheekicha dubaa hin argine inni nama danuu itti qara'uudhaaf waan dubaa dhaquuf. Dafee dhaqee itti qara'ee birrii Guys, karama hundaanuu qarqaaruu ni dandeettanii akkaawuntii illee ni maxxansinaa. Laayif godhi tana takka keeppii tana takka tuttuqa warri rabbi isinii laaffise. Ani homaa ofii kiyyaa nyaadhuu keessaa baasee qarqaaraani keeppii tana takka tuttuqa. Akkaawuntii isiniif haa himu akkaawuntii kan kee himi Ahmaddiin akkaawuntii biyyaa qabda. Akkaawuntii maaliin qabaa dhafa ta'ee maaliin qabu maali gaafa duraa kan